Gammina deebi. Madaamina bukkee jira. Kanaaf xumureeraa galatoomii gammee koo dhiifama si godhera obsinet kiyya. Dhaggeeffadha kuma. Na dhaggeeffadha. Gammee. Ani hunda keessan nama kamiyyuu guyyaa tokko onlaayinii kanarratti lubbuu obsina na dhaggeeffadhu qaali. Guyyaa tokko miidiyaa kanarratti nama baatee dubbattu miti, nama guyyaa tokko dubbadhu miti, ani nama hojii hojjettudha, nama lafa hojii jirtudha. Dhaggeeffadhaa isiniif hima. Obboloota kiyya qaqqaalii yoo dhuguma gamme obbolaa dubartii qabaatte ani jechaadha. Nama haadhaaf dhaggeeffadhaa. Nama dhaggeeffadhaa. Nama haadhaaf abbaa hin qabu. Qoy. Nagaama sagaleen koo. Nagaama sagaleen koo. Gammee dhagaye. Hani biyya kana keessatti nama haadhaaf abbaa hin qabne, nama obbolaa tokko hin qabne, nama of dandeessee jiraattudha jechuudha. Dhugaan siin jedha gammee. Hani gaafii si gaafadhe gammee akka nuun jechaa jiru birrii buusii buusne akkami jedhee si gaafadhe. Si gaafadhe naan kaleessa deebii naa laachuu didde gammee. Hennaan guyyaa sagalee sii qabe maalidha gaafiin kun jedhennaan gaafii deebisuu didde dhaggeeffatte gammee siin jedhe har'a ganama. Yoo dhuguma soba ta'e viidiyoo kana situ gadi lakkise gammee waraqaa hojjisiifachuu erga ta'e namni hundumtu waraqaa hojjisiifannaa. Kana ta'e birri kiyya naa deebisii siin jedhe. Oo shara birri ta'e jedha. Gammee. Eshi. Anadha dhaggeeffadhu. Haati jechaadha. Dhuguma obboleettii durbaa qabda ta'e birri kee siif deemnaan siifan gashaa afaan kee bananii jettee jecha meeqa gaafatu sagalee siif hin deebifne caluma siin jedhee naa bilbiltee na wajjin haasofte gaafa na arrabsitu illee siin arrabsine. Dhaggeeffannaa maan arrabsuufis mirgan qabu ati obboleessa kooti tokkoffaa kiristaana anillee kiristaana nama waa dubbattu miti. Gaafii si gaafadha ani keessa darbii dheengadda gaafatti goon nuyi guruupii nuyitu dhiisaa. Nuti guruupii hin obboleettii teenya fayyadamu birrii of harkaa hin qabu. Biyyarraallee anti goon hin beektu kunoo riistiin koo digiste bira jiraachuudha. Birri 250 sitti kenne birri gimmaasha immoo biyyarraa nama gashite nama birri namaa nyaatu miti jechaadha. Garuu ati jechaadha. Dhugaa rabbii obboleettii qabda yoo ta'e hana mana hojii akkatti gadi ba'e mana hojii suura kobaastee bossutta. Ani ko otoo ati birri natti hin kennin ijoollee guruupii keessatti mee bara. Itti meera viidiyoo keessi viidiyoo soora baay'ee. Leeji guruupii na waraabda. Leeji guruupii na waraabda. Maqaa kee waraabetanii poost godhe. Maqaa kee waraabetanii birri 250 kuni kennite ta'anii. Gammee dhaggeeffadhu. Yoo dhugaa obboleettii qabaadde dhageessitti nima. Yoo obboleettii qabaadde. Hani nama gargaarsa tokko hin qabne please gammee. Please gammee nan kaffaalsi. Please gammee. Hani maal walbeenna ni falkadro walbeenna kadro ni falkadro. Sembeku wae gammee rasi wae annama tokko nu waliin beeku. Wae gammee si gaafadhu. Ani amasir badera. Ani amasir dubba si na rabsi mi milbilan erga haraba gaafii kotiif deebii dhabdees. Gaafii si gaafadhe gaafii si gaafanna. Gammee gammee ani gaafii gaafadhaa isheedha. Na gaafadhu lubbe. Kenna gaafii si gaafadhaa hime. Na gaafadhu sa. Gaafii si gaafadha. Dhaggeeffadhu sin gaafadha gaafii. Gaafadhu lubbe. Birri kan deeffate siisaa. Yaa lubbu fidee lufee naa kenne birri gimmaasha moo ani qabu gootoo irraayyuu gashee hin dubbanne. Dhaggeeffadhu kwa gaafii koon si gaafadhaa. Ati kiristaana inni kiristaana. Yaa. Inni islaamatis waan rabbiin kenni jedhe qooda quraana keessatti kenni jedhe kennama. Wangeela keessatti illee waan kenni jedhamee ajajamutu jira. Miti? Yaa. Bakka ani kiristaana ati kiristaana jettetti jechuudha. Hundi keenyaayyuu waan ni kenni jedhe ni kennina. Ati maaliif intala kana gargaartee raawwattee deebistee naa deebisii maaltu si fichisiise? Maaliif jettaa? Dhaggeeffadhu kasitti nima saree waan ani jedheef kalee gammee waan kanaa jedhaa jiru. Qoy kadhagge. Miti dhaggeeffadhu kwa. Sifi fixa gaafii kan koo naa deebistee walitti qabdee. Jila qoy. Tokkokkuma kana ilaaltee yookaan abdattee too gammeetu nyaatee yookaan ganni ni dhukkubsannee siin jedhanii shakkitee wanti ati kennite gaafuma duraatu yaa kennitu shakkiidhaan kennite. Gaafa shakkiin kennitu shakkii saniin fudhatte amma maaltu si boochisame? Laa lubbu dhaggeeffadhu shakkii kun nuti gaafii gaafadheennaan naa deebisuu dide bar gammee maalidha akkana jechaa jiru nanti goos gaafadheennaan anis hin beeku gammee amma ka gammee beeka waan ta'eef gammee akkana jechaa jiru qaalii maalidha dheen sagaleen kun jira kalee ganama gaafadhe dhaggeeffateen gaali kasiyaatis nan qabeef dhaggeeffatee cal jedha arra ganama sagalee laman qabeef gammee
dhugaa rabbii dhugaadha wanti kun sobadha moo dhugaadha guruppii keessatti birrii kan fallee kaanee Itoophiyaa irras birrii gashine nusi koo nama waraqaa sirreeffatudha waraqaa hojjisiifataa jirti jedhanii dhugaadha jenennan gaafii nu laachuu dide lubbi ammas gaafiin gaafadhe kanuma bar deebi'uu dhiisan birrii keessii fideen dhufa afaan keenatti hin banine gammeenaa arrabsuu mirgan qabdu anis arrabsuu mirgan qabu dhuguma waraqaa sirreeffachuu ta'e nuundu waraqaa sirreeffanna waan ta'eef yoo birrii mucayyoon tun ammas immoo dhukkubatee namni jedhu kana ta'e immoo mucayyoo tanaan nuti nama dabalee birrii kennuudha malee nama inni dhumiti yoon kanaachi immoo yoo dhaggeeffadhu gammee iddoo kanatti viidiyoo na waraabdeettaa miti waraabuu ni tolchee sirriitti tolcha waraabe haa tolche bakka waraabe mikinaa namni irraa birta dhaggeeffadhu kennaa. La, gamme koy. Gamme koy. Gamme koy. Awi koy tokkicha. Jalqaba irratti gammeen viidiyoo waraabuu akka keeyyatti nama miidiyaa miteettee nama miidiyaa taatedha. Feemesii guddaa taatee utuu viidiyoo banattee iyyuu teesse baay'ee gaariidha. Oromoon fooloo si gooti lamu. Feemesii guddaa anuma amman si argee tokkichumaan si baree lamuun harkaan baddu as jala taa'e. Galateeffadhu gamme. Feemesii si godhe wallahi. Galateeffadhu tokkummaa inni kun rakkoo hin qabu. Ani dhimma bu'uuwwanis ta'uu hin qabu. Humna qabu. Ani hojii ture gaargoo fe'aa ture ganama. Innaan dhaqee sagalee garaa gammada akkatti baru waa'ee bakka birrii godhannaa fudhatanii kana gootanii sobdanii birrii kan akkas gootanii. Maaf akkana nu gootanii soba jedhanii si jedhame sagaleen ni jira. Sagaleen koo kan jira. Ani ummata kan hunda abbis galu. Nafeera naaraanii ammees ture banneen. Waan abashaabaa irraa yoo fakkaatanii garuu birrii kan barbaadan taluus jedhe. Miti nan barbaadetti bakka sanaan booda Februari kasi kan. Siapa harus satu malah satu. Garu derkama kau TV suara abon sawah insas gafam berishi gese ganit kenu sana maka kira eden beri ketika di balam shanta beritik kokun nanti kau ketika eden gese kenen. Kenapa video suara abu kau derkama? Malifi beri ni betul nama kita lagi foto beri sana sisi kau ti kan basi kenal dem rawat juga pada kita ni ketim foto kono ketim mana tegar suka mana tem kaki dewan TV. Ani beri ke boleh sakuna masuk santai. Gafat. Tu birrina deebisee fudhattee viidiyoo si waraabu maaf hartamaan rakkoo qabu si waraabe birrina deebisee. Dhaggeeffadhu tokkummaa dhaggeeffadhu. Ani nama siyaasa akka nama siyaasa kan hordoftu miti nama hojii hojjetatee bulluudha. Namni immoo fakkeenyaaf tokkummaa akkuma ati dheengadda gaafa mucayyoon kun dhuguu wayii gaafii gaafataa turte gaafa garee ishii sanaa gaafa gargaarsa ishii sanaa gaafa san. Harrayyuu gaafataa ture. Arras gaafataa turte garuu dhaggeeffadhu tokkummaa maaliif nuti gaafa keenyaaf amma tokkummaa akkas jedhanii dhugaadha moo soba gaafa siin jennu namaa sarda'uu hin qabdu ati nutoon hin beeknu miidiyuma kanarratti dhageenya waan ta'eef mana hojii jirra waan ta'eef kaleessa suura isaanii gadi gargashaneennan kunoo tigisti jirti baakkaachuu ijoolleen tun obboleettii kana bira dhaabbachuuf suura ishee ol deebisaa jennee mana mucayyoo tokko mana siifuufaa hachi suura ijoollee sanaa kaasan tokko ijoolleen jechuudha baakkaachuu dhiisaa nutu jaalateetu guruppii kana hidhaa jedheen jennee galgala dhageesse innaan inni kun immoo gaafii kina gaafa dhadhiise inaara bakka maaf haara gaafii gaafadheemi gammee dhugaadha moo sobaa akkana jechaa jiru miidiyaa irratti agarree suura kana kan gaafa dura waraqaas baasanii nutti himan isinii maalidha wanti kun mucayyoon obstaala baatee dhageenya nuti amma obstaala baatee nan waaqayyo ishee fayyisu ammayyuu dhugaa rabbii gannin waaqayyo ishee fayyisu dhugaa rabbii tokkummaa ani birrii waan farkaa dhabeef Itoophiyaa irrallee birrii gashee tigoon hin beetti hoo waaqa sababiin isaa yoo inni nanasii qabu naga'uu natti toluu dideennaan dhugaa rabbii maali nuti ko bira dhaabbachuu inni bar maaf gaafii deebii dadhabde. Maaliif gaafiin deebine ati kalee dhaggeeffattee dhibne gamme. Kenna. Warra amma ganni gargaare kana hundumaa gammeenii. Akka fedhii isaatii yoo danda'ame viidiyoo kee qolloo fe'ee rakkoo qabu qolloo fujedhes immoo waan hin qabnu. Rakkoo qabu ana agartee tu miti udah kita namna bicara. Gammi waasitti madda gammi waasiin jedha akka kiyyataa wiikoyti uummata sin ilaalini. Nagani namni waan najee nagani atti madda. Ayyee gammi akkana sin jenna viidiyoo sana kaawwadhu hin balleessiniiti fakkeenyaaf itti fayyadamta booda fakkeenyaa waan si gargaaru waraabuun kee baay'ee xuruu gooti sirri bagayyuu hin dagatin waraabbii kee. Waraabbii kee baga hin dagatin baga kaameraa sirreeffattee waraabdee. Kun yeroo hunda waa waraaba beektaan baga waraabde nama naan haasa'u booda innaasin dhimmaa natti dhufte na kayyanti jennaan na waraaba booddee waraabuun gammee sirri
Wama dogoggoraa tokko hin qabu. Ragaa lafa kaachuun isaa baay'ee gaariidha. Yoo danda'ame hoosii dhimmi ofii isaatii fedhii isaatiin sii qollofe siifa qollofu. Sii galee balleessuu hin qabu. Lafa kaa'amuu qaba wanti kun sii galee baduu hin qabu. Ragaadhaa baay'ee barbaachisaa wanta akkanaa waraabamuun isaa sirriidha. Waraabamuun kee ati harkumaa fudheen deebi'a jechuun sirrii miti. Waraabbachuun isaa gammee. Qoy fakkeenyaaf dhaggeeffata. Ana bichaa miti barbaadu kan argate kan dubbatu. Maallaqatti kennite qoy. Maallaqatti kennite borwaanatti fidduun beeku. Geeffattee kaatee lakkisi gargaareera jechuun ni dandeessa ta'e galee. Nama akkasii miti fakkeenyaan nama keessa namni jira waan ta'eef dhagaye. Qoyika nama keessa namni jira waan ta'eef gammeedha maallaqa gammeetti kennitee kaatee lakkaan gargaareera jechuu dandeessaa namaan galu. Hin beeku amala kee hin beeku gammee waan ta'eef waraabuun isaa inti keessa iyyuu bareecha si qaqabeera natti hin fakkaatu si uumaa deemu waan si waraabe wayyuu natti fakkaata. Fuulli kee amma xiqqoo waraabbachuun isaa waan gaariidha ragaa isaatiin. Isa barbaachisa sirriitti yoo danda'ame immoo si qollofe si uumaaf yaadee fedhii isaatiin jechuudha. Si yaadee yoo si qollofe gaariidha. Ani nan qollofaafi dhaggeeffadha nan qollofaani. Maaliif mucaan kun miskiina waanuma taate dubbatte akkas taate malee obboleetti koo tokko obboleetti kiyyaani. Obboleetti kiyyaani dhageessanii jiru. Ani viidiyoo kan balleessanii garuu akkas obboloon tokko caalaa obboloon tokko Abudaabii irraa obboloon tokko obboloota lama isaanii kuma tokko natti qachan akka wanti furatti kuma tokko natti qachanii ishii kana faana kuma tokko ishii kun dhibba lamatti kennitee dhibba laaf shantamatti kenniteeni kun immoo kiisiin kutiin duubee kennetti fayyini liqeesseef shiidha. Isaan kana kan natti galcha akka wanti furatti nama kana isaan kana wadee masaraka beeraan ishii kuni caachaasii dubbachuu naa kenneeni kanaaf jeetanii intala dhaqee viidiyoo waraabee birrii ishii deebseef ammeessiraan qabu obboleetti qoyoon si miidhe kun nama kanaaf hundaatti dhiifama si gaafadhaan. No gamme Kiristoos no gamme fuuldura ayyee viidiyoo si qollofi gamme fuuldura waan si mudatu tokko sitti himu. Dhaggeeffadhu sitti himu gamme ati nama namiite miti gargaarsa gannii walitti nu fide ati obboleessa kootan obboleetti nama kamiifuu jechuudha tokkoffaa immoo nama miidiyaa kanarratti iyyuu haasoftu keessa darbitee hiyyaaratta yoo ta'e gamme gaafa dhuftee birriin harkaa fuutu gamme ijoollee kana bira deebi'aa dhaabbadha viidiyoo jedhuuti gargaaramtu arraba konsiin jedhe hiyyaarattoo ta'e yeroon birrii dhufee sitti kenna. Garuu ani gaafisi gaafa dheefati deebiin alaachuu dennaan maaliif cal jetta gamme dubbiin akkuma soba jedhani moo siin jedhee si gaafadhe. Soba moo dhugaa dhaqi dhaggeeffadhu sagalee koo. Amma kana godhi gamme waan xumuraa tokko godhi kaasirratti qolloo fi garuu nama maallaqa deebiftu nama maallaqa deebiftu kamiyyuu waraabbadhu hin dagatin waraabbi. Warri lamaa suni rakkoo qabaniini. Ela waan tokko dhagaa siin tane maati. Ela. Dhaggeeffadhu dhumme. Eeshu qabu biko tokkicha. Adaraa keessan waan dhumaa kanatti muni adaraa keessan ijoollee musliimaa bahallaa ijoolleen kiristaanaa bakka Kiristoos Yesuus ni qabeeraanii gannidhaa kadhannaa godhaaf ajandaa dhiisa umaa isiniin godhu fooloo nama 100 argattanii nama 200 argattanii umaa isiniin godhuuni ajandaa kana cufaa ganniin gaafa baate gaafa fayyite ofii nama bada gootu amanatti waan barbaadan godha garuu dhiisa kadhannaa bichaa godhaaf bichaan kun isa dhugumaa dhukkubsatee jirtu waan ta'eef isa dhugaati kadhimamtee jirtuuni akka ishiin fayyitu waan kadhaa amantii keessanii kadhaafi dhageessanii kanuma namni dhuunfaatti jibbarraa qabu hin jiru namni dhuunfaatti jibbarraa qabu hin jiru kanaafuu dhiisaa kanaan booda abbaan barbaada immoo ajandaa qotee waan barbaada osoo hin ta'anii hunda keessan isiniin kabaja isiniin jaalladhaanii yoo malleessa dhiifama isin gaafadhaan hunda keessan. Egaa xiqqoo ishee oduun cufu waan xiqqishuu ishin dubbadha amma.